Akkam jirtu nagaa keessanii yeroo tokko har'a dubbisuun isaa baay'ee tolaan jiru. Emmee tureen bor dubbisa jechuun hojiin har'aa kunis na gammachiisaa jiru. Bor hojjechuu naa wayya. Bor gaafa ga'e jedhu ammas bor immoo borin hojjedha. Iftaan immoo ammas iftaan hojjedha. Jechaas mudatee hin beeku gaafa borin dubbisa ittiin jettan bor sun na ga'e jedhu ammas dubbisuun isaa xiqqoosi. Qo'i bor ammas turime ammas borin dubbisa jettanii beektanu kun procrastination jedhama. Waan har'a gochuu qabnu waan har'a hojjechuu qabnu boriif bulchuu jechuudha. Kuni namoota baay'eetti kan dhaga'amudha jechuudha. Sadarkaa barattootaatti kan laallu yoo ta'e fakkeenyaaf barataa cimaatti hin dhaga'ama. Kanneen cimaan ta'anitti kanneen suuta baratanutti hin dhaga'ama jechuudha. Jechuun procrastinationiin kuni yookaan immoo akka ittiin suuta jechisiisanii hojii silaa waan har'a hojjechuu qaban waan har'a sirraa eegamu raawwachuun kun kan itti dhiiftu kana qofaa miti jechuudha. Jechuun barattoota dadhabaa ta'an yookaan immoo barattoota suuta baratan qofaa miti. Barattoota ciccimoonis ni godhu jechuudha. Garuu inni guddaan akkamittiin kana injifachuu danda'u yookaan immoo procrastinationii kana waan har'a gochuu qaban boriif bulchuu akkamittiin injifatu barattoonni ciccimoon kan jedhu qofaadha malee hundattuu ni dhaga'ama jechuudha. Hayyee procrastinationii boriif bulchuun namoota hundattuu kan dhaga'amudha jenneera. Furmaanni procrastinationiidhaaf maal ta'a? Akkamittiin procrastinationii injifachuu dandeenya? Nuufi kan keenya yaadni akkasii gaafa nutti dhaga'amu maal gochuutu nurra jiraata kan jedhu viidiyoo kanatti waliin ilaalla. Waan ta'eef amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. Procrastination akkuma isiniin jedhe wanta silaa har'a gochuu qabnu waan har'a hojjechuu qabnu boriif bulchuudha. Fakkeenyaaf barataan tokko har'a maatii dubbisuun qaba kana qayyabachuu qaba waan jedhee tokko gaafa dhiisee boriif bulchuu borimmoo ammas iftaaniif bulcha jechuudha. Kun procrastination jenneera. Barataa cimaadhaa fi dadhabaa kan adda godhummoo kunooti. Garaagarummaanis kan uumu barattoota kana gidduutti asittidha jechuudha. Barattoonni isaan ciccimaanii har'a dubbisuun isaan dibbisiiseera, itti toluu dideera. Haa ta'utii garuu waan tokko godhu. Mee gaaffiin hojjedhaa jiru. Gaaffii wayii shaakalu jechuudha. Erga gaaffii wayii shaakalanii booda sababa gaaffii sana jalqabaniin kana booda dubbisa isaaniitti seenu. Dubbii asirriitti yeroo kana dubbisuu jalqabu jechuudha. Barattoonni suuta baratoon kan isaan suuta baratoo ta'anuuf immoo maa'inni har'a dubbisuun isaanii isaanaa dibbisiisee yeroo jedhu boriif ni bulfatu jechuudha. Erga boriif bulchuu karoorsanii booda haa ta'u jedhanii boriif kaa'u jechuudha. Kanaan booda erga boriif kaa'anii booda isaan barattoonni ciccimoon suni har'a kan gochaa turan sana boriif waan godhaniif yookaan boriif waan hin dabarsinee fi nama cimummaan isaanii yookaan barataan isaanii amalli sun gaarii ta'e itti fufaa. Isaan hin taane garuu kan barattoota suuta barataa kan ta'an kuni amalli kun har'a duwwaa ta'e hin dhiisu jechuudha. Boriif taanis amalli kun akkasumatti hin ta'a deema. Itti fufaa deema jechuudha. Kana jechuun isa har'a bulchan boris hin bulchu jechuudha. Iftaanis akkasittiin bulchaa deemu jechuudha. Akkasittiin bulchaa deemuun kuni umurii isaanii guutuu gaa deemu nama procrastinate godhu yookaan nama waan jedhame hin raawwanne ta'anii isaan sun suuta baratoo yookiin barataa dadhabaa jedhamu. Isaan ciccimoon immoo waan godhamuu qabu isa gaafa sana utuma akka isaaniitti dhaga'ameera garuu haa ta'u itti dhaga'amu iyyuu malee isaan maal godhaniiru lakkii jedhanii gaaffii hojjetaniiru. Erga gaaffii hojjetanii booda gara dubbisaatti seenaniiru jechuudha. Erga gara dubbisaatti seenanii booda sirriitti hojii isaanii erga ijaa hojjetaniif jecha isaan bakka barbaada yookaan immoo barataa cimaa sana yookaan nama barbaadame sana ta'uu danda'u jechuudha. Okay? Kun garaagarummaa isaan gidduuti. Amma immoo procrastinationii kana akkamittiin immoo injifachuu dandeenya? Jechuun isa kana injifachuudhaaf immoo maal gochuutu nurra jiru kan waliin ilaalla jechuudha. Kana injifachuudhaaf kan nurraa barbaadamu internal motivation jechuudha. Internal motivation maalidha? Keessoo keenya wanta nu kakaasu qabaachuu yookiin immoo abjuu targeetii yookaan kaayyoo nu kakaasu akka nu hojjennu kaayyoo akka nu hojjennu nu godhu qabaachuudha jechuudha. Kaayyoo kana gaafa qabaannu namni bira alarraa dhufe kayitii dubbisii qormaatatu si eeggata hojii akkasiitu si eeggata bor akkas ta'uu qabda namni biraa nuun jechuu hin eeggannu jechuudha. Kan nuti kaanee dubbifnuuf kan nuti kaanee hojjennuuf kan nuti wanta nurraa barbaadamu yookaan har'a waan gochuu qabnu kan nuti har'a goonuu fi sababa maaliif keessoo kan keenya waan nuyi bor goonu tokkotu nu fuuldura jira waan ta'eef goona jechuudha. Kunis internal motivation. Yeroo kana procrastination kun yookaan immoo boriif achi kaa'uun kun boriif bulchuun kun maal ta'a deema badaa deema jechuudha. Yeroo akkasiinus amala har'a waan jenne har'a hojjechuu uummachaa amala har'a waan jenne har'a hojjechuu godhachaa gaafa deemnee jennu karaa nama barbaanne sana yookaan immoo kaayyoo barbaanne sana bira ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf yoo procrastinationii injifachuudhaaf tokkoof tokko internal motivationiidhaa fi galma murtaa'aa ta'e qabaachuu qabna jechuudha. Barnoota keenya keessatti ta'u hojii keenya keessatti ta'u bifa kanaan yoo hojjenne wanti nuyi bakka yaadne hin geenyeef tokkoyyuu hin jiru. Please viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share godhaa yoo isinii tole immoo like godhaa kanneen subscribe ammaatti hin godhe immoo yoo subscribe gootan viidiyoowwan akkasii baay'ee ni argattu. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.